qophii kataanu maalini yoo isin nu bira dhaabattanii nu hojjechiiftanii yoo nu bira dhaabattanii yoo nu qabaanne qabeenyi keenya qabeenya keessan yoo hojjenne kanaafuu eenyummaan ijoolleen Oromoo Dubaay keessa warroonni suuqii qaban ta'ee warroonni meeshaa karaa dilivariitiin ergachuu barbaadan yoo nu dubbistan nuni isiniif geessuudhaaf qophiidha. Makiinaan reediidha, diraayivarii reediidha, hojiin keenya sa'aatii 24 hojjechuudhaaf reediidha. Kanaafuu yoo nu arganni keenya keessan kana waan ta'eef kanan jedhaa yaada kiyya xumureeraa galatoomaa hundi keessan. Egaa dhumarratti ambaasaaddarummaa waliin mallatteessanii asii wajjinii sagantaa keenya xumurra. Nasi yoo waan jiru qabaatee dubbatu ani gara kootiin gamalmaan xumureera. Yaa erga waliin mallatteessanii booda yaada kiyya dubbadha. Kameraan kun haga sanii kan Nasriinii fi Hiriyaan Kiyyaa mallatteessaa jiran kun maalinni waliigaltee ambaasaaddarummaadha. Waliigaltee ambaasaaddarummaa walii mallatteessanii isaanitti waliigaltee ambaasaaddarummaa walii mallatteessaa jiranii kanaafuu Nasriin ji'a 6 faast diliverii wajjin hojjechuu isaatiif waadaa galeera. Nu wajjin waliigaltees godheera mallattoo isaaniitti mirkaneessanii jira. kita lah kan ni. Ayat kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo akkasuma lammiilee Itoophiyaa karaa laayivii kanaan nu daawwataa jirtanii jalqaba irratti ani yeroo kamiyyuu khayrii na mudatus sharrii na mudatu keessatti illee alhamdulillah jedha akka nama islaamaa tokkotti alhamdulillah rabbil alamin bu'aa bahii jireenyaa hedduu keessa darbee sadarkaa nama miiliyoonota badhaafamuu fi ambaasaadara namaaf mudamuu bahuu kootiif faaruun rabbii kootiif haa ta'u dadhabbii hedduu booda bakka kana gahee itti aansuudhaan ammoo obboleewwan koo abbootii qabeenyaa dhaabbata faast diliverii fi qeefii gazee jechuudha. Ana caali uummata Oromoo viidiyoo dalaganii ganama galgala miidiyaa kanarra laayivii irra na wajjin bulanii na waliin dadhaban. Kabajni koo an nama tokko isin galee garuu hawaasa kana naa kabajuu keessaniif dhugaa rabbii hedduu galatoomaa ulfaadha. An argadhus dhabus obsuu danda'a ofumansiisuu danda'a. Sababni akka argadhu waan beeku borullee dalagadhe jecha. Garuu namoonni na jaalatanii fi namoonni iddoo naa qaban na waliin dadhabanii ka'anii waan wahii ammoo firii isaanii san arguu dhabanii yoo qalbii isaanii cabu arguun dhukkubni koo guddaa waan sana ture jechuudha. Maallaqa miiliyoonaa kana caale jechuudha. Isin ammoo miiliyoona sanas fooloon sun osoo hin guutin anas kabajanii hawaasa Oromoo bal'aallee kabajanii namoota fooloo nu godhe sanas kabajanii maallaqa osoo hin taane namummatu dursa. Maallaqni inni dhufaa ni darba. Namatu caalettanii anaan na filattan jechuudha. Kanaafuu hawaasa kiyyaallee naa kabajuu keessaniif anallee namoota jaalattootaa fi dinqisiifattoota koollee naa kabajuu keessaniif irra deebi'ee galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinaa kabajuu jechuu barbaada. Itti aansuudhaan ammoo ambaasaaddarummaa baatii 6 turuu isaafis ammoo kafaltii miiliyoona 1 jechuudha. Waliigalatti waan miiliyoona 2 ta'uu kafaltiin isaallee ammoo adeemsaan baatii 6 kana keessa kan kafalamu ta'a. Qarshiin miiliyoona 1 kana ammoo asumaanuu asuma jennu galchanii akkaawuntii an kenneef irra galchanii risiitii illee naaf erganii jiranii. Kanaafiyyuu
maallaqni na bira gahee jira. Resiid illee daqiiqaa muraasa booda akka laayivii kanarraa baheen karaa feesbuuka kootiitiin isinii maxxansaa karaa tiiktookiitiin illee isinii maxxansaa maallaqni miiliyoona tokko akkaawuntii ani itti kenna irratti galchanii na bira gahee jira. Galatoomaa ulfaadhaa jechuun ni barbaada. Isa xumuraa irratti ammoo wanti xumura ergaan an dabarfatu barbaadu namni Oromoo namni tokko isin keessaa ol jabaatee yoo ol guddatu taate saboonni biroo nama isaa utubanii ol jabeessanii bakka dadhabina isaa san cufanii fi jabina isaa irratti qarqaaraa turan. Dhugaan ilmoo waaqaati jedhanii harka dhiqatan garaan jaalataa dhugaa dubbatan rabbi jaalata. Uummanni keenya warri miidiyaa kana fayyadamu waan kana dhaga'uu hin dhabne fooloo gochuun barbaanne malee. Ilaalcha akkanaa kun ammoo anama maallaqa kana isin naa kennitan maallaqa argadhe okay akka sabaattoo borullee akkanumatti itti fufna ofii keenyaa wal sakaalaa ofii keenyaa wal kuffisaa ofii keenyaa nama xiqqoo ol nu keessaa jabaate gassakaalee lafatti gaddeebisaa hamilee walii irra deemaa akka sabaatti itti fufuu ni dandeenya. Baay'inni keenya miiliyoona 50 namni miidiyaa fayyadamu miiliyoona 10-20 ta'uu danda'a. An maallaqa argadhe irrattu miiliyoona 1 ka biraatu dabaladhe miiliyoona 2 argadhe. Okay, boru dhala Oromoo birootiif chaalenjii yoo dhiyaate innillee wanta sanillee yoo kadhabu taate hamileen isaallee yoo tokkomu taate hamileen deeggartoota isaatii fi dinqisiifattoota isaallee yoo tokkomu taate dhugaa dubbatuuf akka sabaatti waan kana tarkaanfatuu hin dandeenyu haala kana. Rakkoon kun furamuu qaba. An ofii kootii argadhe okay alhamdulillah galanni rabbiif haa ta'u kaani ammoo isinillee galatoomaa ishee. Boruu akkanumatti itti fufaa namni Oromoo ofii keenya wal xiqqeessaa ofii keenya wal sakaalaa ofii keenya wal kuffisaa. Fooloon maallaqaa miti ittiin dadhabamu wanti itti bahu hin jiru si galee harkaan gattuqanii bira darbuudha. Kanaaf rakkoon kuni akka sabaatitti an akka nama Oromoo tokko akka nama waa yaaduutitti ofii kootii naaf godhuu dhabaniif osoo hin taane dhala Oromoo boru Oromoo abdatee wayitti seenuuf na yaachisa. Kanaafiyyuu namni keenya osoo itti yaadamee rakkoon kun furame. Ambi wal qarqaaree wal utubee laafaa isaa jabeessee jabaa isaa utubee bakka guddaa qaba. Kan keenya hoo fooloo 500 godhaa birrii miiliyoona badhaafamaa yoo namni tokko jedhame fooloon sun parsentii 100 hin godhamu. Parsentii 20 qofa godhama. Kanaaf ani maallaqichaaf gammachuu qaba. Rakkoon kun garuu furamuu qaba kan jedhu yaaddoo koo guddaadha. Osoo furame ammoo natti tola. Lammaffaa warroonni yoo keessa jirtan miidiyaa kana kan nu hundeessin akka eetirii maltiimiidiyaatitti hawaasa biyya kanaatii fi hawaasa Oromoo bal'aa tajaajiluudha. Of bira darbee akka Itoophiyaatittis afaan birootiin hojjetaa jira. Qabeenya qabdan, dhaabbilee qabdan, tiktookii namni 2 namni 3 daawwatuun guyyaa guutuu tiktookii keessan qofaan beeksifatu osoo hin taane namni erga dhageettii qabu isin bira jiraatee maallaqa xiqqoodha wanti isin baastan ispoonsara miidiyaa kennaa ta'uudhaan qabeenya isin qabdan beeksifatuudhaan nullee nu bira dhaabadha. Hojjetatu dhaabbata kana keessa jira. Kiraay mana biyya Dubaay keessa hagam akka qaalii ta'e ni beeytan. Akkuma faast deliveriin godhe kana kootu miidiyaan kun har'a banamee boruu yoo cufame hiika takka hin qabu. Akkuma miidiyaalee kan duraa jechaadha. Kanaaf bilisaan namni tokkollee birrii takka naan kennina. Namni tokkollee ispoonsarallee naan ta'ina. Garuu beeksisa nurraan beeksifadha. Tajaajila keessaniif qabeenya keessan nurraan beeksifadha. Nuti dhageenyi qabnu isinii dhageettii qabnu fayyadamne isinii beeksisna isin ammoo maallaqa xiqqoo nu kafalaatiin nutis miidiyaa kanallee itti fufsisnu walumaa galatti hawaasni kiyya fooloo naa gootanillee kan na waliin dhaabattanillee kan na waliin hin dhaabannellee isinillee warri faast deliveriillee wallaahi onneerra galatooma an ammoo nama kaleessallee rabbiin bakka xiqqoo irraa kaasee bakka amma jiru nagay fuuldurallee rabbii kiyyarraa abdii guddaa qaba. Ummata Oromoo yoomillee yoo jiraadhe waan guddaa dalagee isin boonsa yookaan ammoo jaalalumaaf kabajaa qabu kanaan rabbiin bakka naaf malu na haa geessu yoomillee bakka salphinaatii fi haala salphinaa irra rabbiin hin dhaabini jaalalaa fi kabajaa isin naa qabdaniif kan rabbiin naa kenne kana narra haa tursiisu galatooma ulfaadha. Isiniif ammoo jecha hin qabu faast delivery akkas kan xumura ammoo soorii. Ambaasaaddarummaa isaan naa kennan kana guyyaa boruurraa fayyadamuudhaan namoonni UAE keessa jirtan shooppii garaagaraa kan qabdan walumaa galatti qabeenya garaagaraa kan qabdan kan diliveriidhaan maamila keessanii erguu barbaaddan karaa faast diliveriitiin akka qabeenya keessan
ergattan. Fakkeenyaaf mana uffataa warroonni qabdan akka fakkeenyaatitti uffatuma namni ijoolleen mana madaabii teettee isinirraa ajajjoota haa ta'u ajmaan irraa abudabiitti shaarjaa irraa abudabiitti fujeeraa irraa saalkeematti bakka garaagaraatti walii erguu barbaaddan faast dilivariin isinirraa fuudhee isteeta UAE keessa jiru torban ni geessa. Isin isaanii kennatu qofa. Anis akka ambaasaaddara isaaniititti rakkoo dhaabbata kanarraa isin mudatu yoo jiraate qisaansa'insi qabeenya keessan irra gahu yoo jiraate naqunnamuudhaan rakkoo sana waliin furuu dandeenya. Kanaaf piliis suuqii biyya kana keessatti namoota shooppii malata ayyoo xiqqaate shooppii 100 ol eebbisiisee jira waliin dhaabadhee. Namoonni garuu karaa faast dilivariitiin meeshaa argatan yoo jiraate namoota parsentii walakkaa waan kanaatu hin geenye. Namni keenya osoo dhaabbata wayii as keessaa qabu meeshama fuudhanii geessuudha. Kan itti kennitaa fujeeraa naa geessettaa waan kafalamu kafaltee jira. Kana fuudhanii fujeeraa sii geessa. Kanaaf jecha lammii biraallee hin barbaachisu orma gabbaruullee nu barbaachisu. Nama keenya waliin dhaabannee isaan irraan haa ergannu isaan irraan haa fayyadamnu. Haa guddatanii qabaannaan warra waan kana nuu godhan. Boru yoo kana ol argatanillee kanaa ol uummata keenya tajaajiluu danda'a. Walumaa galatti faast diliverii irraan meeshaa keessan ergadhaa. Wantoota kamiinuu tajaajila barbaadaniif dhaabbata kana mariisisaa lakkoofsi bilbila isaanii tiktookii isaanii jala jira. Anis ammoo ambaasaadarummaa kiyya kana fayyadamuun teknooloojiilee barbaachisu fayyadamuudhaan karaa miidiyaa keenyaa fayyadamuudhaan miidiyaa kana beeksisuu fi biraandii isaa guddisuu irratti waan danda'e hundaanuu isaa wajjin hojjetuuf qophiidha. Waliigaltee baatii jahaatiin walii mallatteessinee jirra. Baatii jahaa kana keessa dhaabbata kana tarkaanfachiisuu irratti qooda kiyya ni baadha inshaallah. Galatooma alfaadha. Ayyee yaada xumuraa warra gastii keessaa illee gannaa fi tillee dubbadhu. Yaada xumuraa tokko dubbadheen gastii keessaa keenyaa yaadni xumuraa tokko maalidha? Akkuma bakka tokkoshi. Yaadni xumuraa koo maalidha? Akkuma amma Nasriin dubbatee jechaadha. Biyya Yuunaayitid Arab Imireetii kana keessatti dhaabbanni hedduun banameera. Ispeeshaalii waggoota dhiyoo kanaas jechaadha. Garuu immoo meeqa akka jirtu dhaabbattoota banamu kanatti fayyadamaa jira. Namni tokko fakkeenyaaf A3 Multimedia kun hundaa'eera. A3 Multimedia kana keessa hojjettoota jira. Hojjettoonni kunniin carraa hojii argatanii as hojjetaa jiranii jechaadha. Waan kanatti immoo namni fayyadamu hin jiru yoo ta'e A3 Multimedia irratti namni fayyadamu hin jiraanne hojjettoonni kunillee boru hojii isaanii dhaabuu danda'anii jechaadha. Sababni isaa dhaabbanni tokko nama tokko miindaa kaffaluu kan danda'u yoo hojjete qofa. Yoo hojiin hojjenne miindaa isaas kaffaluu danda'u jechaadha. Tokko kana inni kan biraan akkuma sabaatti jechuudha. Lakkoofsi keenyaa fi miidiyaan keenya waliin madaalu. Naannoo saba biraa gaafa deemnee lakkoofsi isaanii baay'ee xiqqaadha. Miidiyaan isaan qaban garuu isa keenya kana jechuudha dachaa kumaataman caaleera jechuudha. Kanaaf waan ofii jajjabeeffachuun barbaachisaadha. Miidiyaan humna qaba. Ispeeshaalii namoota daldala garaagaraa jirtanii fi yoo miidiyaatti fayyadamtan jettanii biizinasii keessan sochoosa malee biizinasii keessa hin jiraan ajjeesu. Waan isin kaffaltan maallaqa xiqqaadha. Garuu maallaqa xiqqaa sana yeroo gabaabatti argattu deebistanii jechuudha. Mee biyya tokkotti argachuu dandeessan karaa miidiyaa of promooshinii hojjetamee nama hedduutu ilaala. Namni ilaalu kun dhufee isinirraa waa bitata jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti beekamtiin keessan illee bifuma sanaan dabalaa deemaa jechaadha. Akkuma inni jedhe amma tiktaakii osoo banannee har'a kan ilaalu gubbaatti waa jirqabne namni daawwatu nama 20 nama 30 ta'uu hin daawwu guddate.